Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 dhaqaa dubbisaa akkeene egaa isin hin sodaatinaa jedhe Waaqayyotti samanaa anatti samanaa jedhe Yesuus man abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira sanan nu fakkarsiisanuun iddoo jireenyaa baay'eetu jira utuun hin jiru ta'an isinitti nan himan ture iddoo jireenyaa sana isiniif qopheessuudhaafi ani isin biraa nan adeema deebi'ee immoo dhufee gara ofii kootti isin fudhadhe gara koottan isin fudhadhaan dubbii guddaadha Yesus deemee achi nafuun qabnu nu Yesus nu dhufa dhufee nu fudhata ofitti nu sassaabbata yeroodhaaf turra biyya lafaa kanarra Yesus Kristos gaafa dhufee nu fudhatu farda ulfinaan ergamoota suraafelootaan kirubeelootaan Mikaa'eel faa Gabri'eel faa wajjin ajjabamee Yesus dhufee nu fudhata Yesus ergamootaan ajjabamee gaafa dhufee nu fudhatu iddoo jiraan nu barabaraan mana barabaraa sanatti nu sassaaba Yesus waaqarra abbaa bira taa'ee maal yaada beektu amma ijoolleen qabahani biyya lafaa kana keessa dukkana keessa kan jiran ijoolleen qaba isaaniin immoo dhaqeen fudhadha ijoollee koo kana nan deeffadha ijoollee koo kana gara ofii kootitti tan fidadha jedhee abbaa bira jira gooftaan keenya Yesus Kristos hin dhufa ወገኖቼ ስሙ ኢየሱስ በመላእክቶች ታጅቦ በሚካኤል ታጅቦ በገብርኤል ታጅቦ በክብር ይመጣል ኢየሱስ ሲመጣ እኛ ወደ እሱ እንሄዳለን ኢየሱስ ሲመጣ ለዘላለም ሕይወት ውስጥ ነን የምንኖረው ወንድሜ ተዘጋጅ ኢየሱስ ያልተቀበልክ ሰው ካለ በዚህ አጋጣሚ ላንተ መልእክት አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል ኢየሱስ ይወዳል ኢየሱስ ይመጣል ሃሌሉያ ሻሎም